Nagaaniif araarri ayyaanni jaalalli waaqayyoo isiniif haa guddatu. Kabajamoo jaalatamuu kan taatanii ummata Itoophiyaa hunduma keessaniif kaaba kibba baha dhiyaa fageenyarra dhiyeenyarra kan jirtanii biyyaaf biyya alaa kan jirtanii akkam jirtu iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa guddatu. Egaa guyyaarraa kana wal wajjin daabboo hojjannaa. Egaa viidiyoon duratti waraabina jalaa diileet ta'ee tasa. Kanaaf daabboo gochuuf jecha kunu akkasitti dukkuunfadheetiin jira. Maalitti godhe kaameraan jira, sukkaara xiqqoo, ashaboo xiqqoo, akkasumas urgoo gurraattii xiqur azmuudii jennu kanniinumaan bishaaniin dukkuunfadheetiin jira. Egaa booda amma aaba'uu fi akkasitti ukkaamsee haala kanaan kaa'eetiin jira. Bishaaniin hojjedha distii irratti jechuu daabboo bishaaniin hojjetamu isa hojjechuun barbaadeeti. Mee wal wajjumaan waan inni ta'uun ilaalla. Kan fayyadame kanneenuma dhiifama viidiyoo koo isa duraarraa kan waraabina jalaa diileet ta'e. Egaa sababa kanaaf irra deebi'etanii waraabaatiin jira. Waan inni ta'u wal wajjin argina. Egaa mana hojiititti iddoo hojjannutti hojjanneetiin nyaachuu hin dandeenya daabboo biyya keenya isiniin jedha. Kabajamoo jaalatamoo obboloota koo otuma daabboo hojjedhu asiin keekii vaniilaadha. Isa kanaan kan hojjetamu. Isa asiin hojjechaatiin jira. Bifa lamaan hojjetaatiin jira. Tokko kunoo baaseetiin jira. Inni lammaffaa immoo kunoo akkuma argitan keessatti naaf ba'aatiin jira. Egaa kana mucayyoon baay'ee jaallatti waan ta'eef kanaaf jedheetiin walakkaan hojjetaara daabboo qofaa miti. Akkuma argitan asittis immoo kan itti hojjedhe qulqulleessuuf hin jira. Nyaanni asitti qophaa'aatiin jira. Egaa harka tokkoon waan baay'ee hojjechuu dandeenya isin jechuun barbaadeeti. Egaa naaf ba'eetiin jira daabboon koo. Waaw sirriitti ol kuffinaaf jedheetiin jira. Kanatti kunoo zayitaan dibeetiin jira. Asitti immoo kana qopheeffadheetiin jira. Distitti bishaaniin hojjedhe isiniin jedheera. Bishaan amma ga'u jalatti buuffadheetiin jira. Egaa wajjin hojjanna. Dhiifama kaameraan egaa akkuma argitan wajjin hojjanna. Egaa daabboo kiyya distii keessa kaa'eetiin jira. Bifuma argitan kanaanii isinitti mul'ata. Kana yoo booda baasu qabee keessaa ol naa ba'uu fi kana booddee maal itti oowwisa gubbaarraan bishaan yoo qadaadduu isaatti qadaadatan jalaa hin fuudhne. Isin akka feetanitti hojjechuu hin dandeessanii hunduu akkuma itti galee hojjechuu danda'a. Egaa sababa bishaaniitiif kana akkasitti hojjetaatiin jira. Egaa maal akka ta'u wal wajjin ilaalla dhumarratti.
egaa daabboo keenya kuno bifa argitan kanaani kunooti ibidda isaa immoo medium godhe guddaallee miti hamma dhumaa baneen jiru haala kanaan arra daabboo bishaaniin hojjetaatiin jira egaa walumaan maal akka ta'u ilaalla egaa keekiin qaasinitti mul'ise kuno akkasitti baay'eetiin jira nan baasam egaa keekichi kenna kuno kanan fakkaata akkuma argitanii xiqqoo daqiiqaa 10 asitti turuu qaba gadi nuunnisu waan ta'eef sani booda akkuma kana sokonooti akkuma kana kanas immoo asirratti buusa baasa egaa kana fakkaata kottaan nyaannaa daabboon keenya sunuuf ba'aatiin jira kana fakkaata hojiin egaa daabboo keenya hojjetaa keekis nyaatas bilcheessuun ni danda'ama